jiran. No, no, ati toke jirta bar hisaba baate. Abdi hukume tu te, abdi hukume tu te boy. Ya sabab. يا سبان جدين يا سبان Nama profile kiya gora tunna beam. Mude da kila ngati ni terna mo profile kan keka mumara biloki bol. ورا صورة شيء كمان يقول تيفي ديكرتون الشيء كمان هندي ثاني ريبورت تعال أبدا ريبورت أما ريبورت هندي ثاني جامعة العالمي تيك توكيتين ولي هنا تكمل ورا تيك توكيتين ولي قلتي أجايب dhiiroo deeggartoonni keenya hundi keessan dhaamsi isinii goonu propaganda haasaya waree riippoortii isin goona jedhanii isin sodaachisanii shira tatan ni soban isin deeggarsa kenna. Soba jetta gati ma boqottee deemi. Kadame Ameerikaa askuno inni nu bira jira daawuntaawuma keessa achi dhadheetuma ofiisa ol seennee kana jennee maqaadhuma barreessinee kennu riippoortii ta'uu qabu. Laassee. Ambar khajadu Kamal kun nama barani bar nama bakkan tahu bar polis mana sendiri dober sabata ko polis min bikati akasi esa fute bidena me ka nyaata ti bungara me ka nyaata ka kan godu dane mana to me ke bakati bakat yesu tip jala fintan tanama nan teo na bete sala ka tarra way jarana malu mata jeri barang ya abu afan godan ka buka jaran ka way no afani mi ini ka hojida mirkana isnelle argineba turbano samurasa dabrekana ke okay me dubati deemi waan torban dabreketa fitte yaadat Kamal amma boda afur deeggartoonni kiyya warri ummata kana narraa itti himna jettan yoo profaayilii kiyya qabaatan seentanii ummata kana sadiin ila nama namoonni sagalee kana dhageeffatan asuma ani kakaafina profaayilii ma walii godhachuun ol deeggaruu agarsiisaa ayaati maaliif girgirri kamalti profaayila kana qabdi galchuun sona kadir gal injiru waan injirra fida mana softan bas khalifa bas akan sa'aatiin deeggartoota kiyya qofa barbaada deeggartoota kiyya ejjennoon barbaadamu kana amma ejjennoo cibluqaa fudhataa sirrii kana kun adeemsi kana deeggartoota kiyya qofa barbaada maalan gara deemtee wacci jabbiloon dura isaan ismatti kan ol deeggaran maaliif silaa karritti ol deeggaran baay'ee jira bariyaa oromoo maal jechuudha kun qoy anaaf gaafii nama footoo ta'e anaafi inni balbala wal duraat balbala kiyya dura jira mee kaliifaa deebisi akkasitti dhaadatu sanaa dhaadatu deebisi kaliifaa abbii keessatti kaa'u san keessa kaayaan deebisi san keessa kaayaan khalifa feeti taphatate namni biraa deebisi matarratti jaanaa oolaa warra baay'isa'uu jedhan warri Ameerikaa sheekamaalitti taphachuu barbaada anillee kun Ameerikaa taa'ee sheekamal artistii sheekamaalii ilaalnu wajjin jirre jechuudha. Deegee haranji mammattuu qarteetiin nama tukaasisee kan jaamu. Abdi eezaarra godhatemoo kun suuraa kana kalema. deeggarsi dhufe suuraan profaayiliin taa'ee jammarame waaw. Bara artistii keenya bara baay'ee tokko si jaaladha sheekamaaloo. Enzil artistii jedha enzil gizeen artistii jedhanii enzil laalaa nambuusinii namni. Enzil yeroo artistii jedhanii abdii hukumee deebisi viidiyoo haa banatan deebi'uun dura haa ta'u batanii ta'uu deebi'an deebi'uun dura. Ta'uu deebi'anii dhiifama haa gaafatanii. dhiifama shahaadaa qabsiistu malee waliin deebisin. Shahaadaa qabataan akkami babbareenna irra deemaa jedhee bar namni tokko mormaayilii isin godhatu naan jedhu bar akkami jaffarame baanarii jijjiirre bilbila sunaayyuu qaba mobaayilaa qofaa miti.
Ay, sanuu warri cabbii keessa si raffisee sirra deema jedhaan. Cabbii san keessa anuu si raffisa. Anuu si raffisa cabbii san keessa kaliifa. Mee ati asirra na jirta wallahi asirra na jirta. Ay, miskiina walmaa matarra kaayatee. as keessa si awwaala jedha. Awwaala mee kun mee kan maaru wayye. Awwaal. Hundi keessan suura warri jala teettanillee carraa galuu waan argatanii porofaayilii kee uffadha diina garaa gubaam. Kan tooni diina Oromoo. Yaa Oromoo lakka. Safaata kana dhiisa. No, Gandaa wal qoodu. Amantaa wal qoodu. Maal taate? Eessa una mangeessu. Gaafa Saudii dhufe nama boodigaardii naa ta'u argachuufin Kamaali wajji dhaabbadhe akkasitti naa quba qabaadha. Abbaa biyya. Achumatti ofirraa eegi malee abdi. Lakki takkittiin natti hin dubbattu. Baaleen tokkoffaa bilookii godhi jedheetiin dubbataami. Bara ebaluun biloo godhi jedha. Ebaluun biloo godhi jedha. I'm so funny. Kana ripoortii irratti goora jetti yoo. Ripoortii jetti. Kana boodan galchiin nama piroofaayila kee qabu malee. Nee bara eba gonkumayyuu har'a qofaalee miti kun. Waan takka waan gootu jara wayita isaan ol seenan viidiyoo bansiisi viidiyoo malee akka isaan hin taane. Amma maa jedhu ofirraa eeyina. Waslaattota tan. Baqattee warra mundee filikii ofiin beekan baqatte. Maashaallah tabaarakallah. Waa'ee kolfaa bashannanaa fi Guyyaa lafa qofa qabda Kamaali. Maal jechuun? Poosteen dubbadha abdii taphoota garaagaraa jechoota garaagaraa barachuu feetan kottaa mana Abdii kiyya hukumee sabiskiraayib ol laayik galchi sheer jalaa godha. bu'a. Hojii keenyaa Namoota jedha wantoota bashannansiisoo isinii fida guyyaarraa akkasiin seeqattan. Ka dubartii godhee haasa'u kan of jalaa buusa. Kalema suuraa kana na kaafate. Kaleessa na kaafate. Gajaartii waliin gadu. Suuraa hin dhabe gajaartii waliin gadu. Ajaa'iba. Amma Khalifa mee gujjira baran. Khalifa hafuurareef darbu san akka inni darbu barbaada. Shukkeerraa. Khaliifaan kutee barki garraanuu kutee. Dhiirummaa inni si garsiifate san. Salaamu alaikum. Waalaikum assalaam. Nagaa. Allah nurraa maalii kun nama jabaatu kana. Kuni dallaalaa fakkaataa yoo deeggaraan fakkaatu enzin yeroo baay'ee jira enzin ka yeroo baay'ee dubbataa jiran ammaa dubbataa jiran lola keessa jira argaa jirtu waslaata. Kamaal jechuun nama lolee na deeggaraa jedhee giddimaan namaaf deeggarsiisu jechuudha argitanii. Amma si fakkaatee daqiiqaa 5 booda abdii hukumee fakkaata. Abdii fikirii ka jedhu kun suuraa ganna gara galte laal. Wal dargammii suuraa walii kaachuuf suuraa wal gaggaragalchuu fi maaliif maalirra jiran uummanni keenya qaaliiwwan warra jimmaa. Tiimoonni kiyya jabaadha taap godha kum godhan galda taap godha taabilli taap godha. Diinni baay'atee jira riippoortii gooti isin taap godha koppii linkii godha. Miskiina sitti qalladaa jira ummana riippoortii siin godhu kamaan keenya sodaatin eenyu ka riippoortii sitti godhan Oromoodha waan ta'eef. Salam alaikum. Khalifan tare Khalifa am abdi hukume ti wanno galti abdi hukume le sura kiya godate ataau warri na mur salamata nama jala qaba ka salamata jala qaba murad warri de kamal jirtu arras kesa senun qabdu abdi hukume natatu male Ana mana namni hin jiru eessa jira Kamaal keenya. Keessa keessan beektu argitanii uummanni akka isin jaalatu Sheek Kamaal. Inoo amma porofaayilii keessan kana sawwaraati poosti godha. Diina garaa naa gubatu. Waa poosti godhu irraa dalagaa naannoo. Waraabadhaa warra jala jirtan garaanis ni gubatu. Amalaafuu hin waraabatu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Ajaa'ibna wallaahi. Tokkummaa itti agarsiisuun bareeda. Warri jala jirtan guutuun keessanuu suuraa isaanii irra. Amma labsii kanallee maal
haa dubbannaa al tokko taab godhaa namni tokko namni profaayilii kiyya qabdu kootu bootaa kana nu guuti namni kun galcheetti ni dhokate mul'atu taab godhaa al tokko salaanis gahaa jira warra biyya arabaati nam tokko barbaada nam tokko deeggaraa keenya nam tokko. Yaa Kamaal keenya Oromoon hunduu si deeggarti ati karaa irratti deebii malee Oromoon asumatti ol irratti duulte garuu maalidha yaana waan isaanaaf hin galu ana gaafinas daawwatu. Footoo profaayilii olii kaa'achuun waan nagas mara deeggarsaaf hin gargaaru miti. Iddoo goggorina isin jechuu barbaada warra dhageeffachaa turtanii galatooma. Wanti akkanaa kun akka hin baay'anne jechuudhaaf fedhee baay'isawee asirratti wanti na hubachuu qabdanii. Gandaan olirratti duuluun waan namni hojjetuun illee olirratti duuluun of course hin barbaachisu because namni waan barbaadaa hojjetu barbaadu ustaaza ta'ee ilmi uummata ofiitiif waan beeku barsiisuu barbaadu abbaan yoo qabsaa ta'e barbaadu yoo sheeka ta'e barbaadu yoo qeesii ta'e maaluma nama dhibe jedhee banamani wanti ustaaza kanarratti yeroo baay'ee duulamuuf sababa inni sirbeefi abbaan waan barbaade haa ta'u nuti akka oromootti oromoo kenna jennee haa fudhannu malee ustaazi Kamaal dura ustaazummaa si beenna amma artistummaa sii kennina giddiidhaan qabsuma qabsaadha namaan jennaan sana otoo abbaan fi qabsaa ta'e waan qabsaadhaa onnee keessaa hin qabaatiin dandeettii waa dubbachuu osoo hin qabaatiin waan oromoo fi oromummaan irraatti urgooftu namni sun yoo hin qabaatiin nutiin kun giddiidhaan itti laxxafnaa qoyaa oromoon akka gaafina ta'u bar wallaahi yeroo tokko jechuudha seriously hin baa'uun bakka kanarratti namni dhageeffachaa jirtan komentiin haayaa isiniin jedha. Namni kun areedallee yoo qabaate rabbitu namaa kenna kan umriin isaa olillee ta'e kan areeda akka isaatti hin qabne jira. Garuu keessi isaa yoo muuziqaa baasee artistiidha yoo isaan jenne artistiidhallee yoo jenne inni kennuma ustaazallee yoo jenne inni kennuma fedhu yoo qeesillee ta'e inni kennuma because oromummaa waan qabuuf jechuudha. Nuti garuu bakka inni kaleessa akkas jenne isaan jennu sun irratti dogoggora maaliif abbaa waan barbaade haa hojjetu wanti nuti giddiidhaan ati kana isaan jennuuf hin jiru inni yoo artistii ta'e nuti wanti ati kaleessa ustaaza isaan jenne dirqama isarratti fudhannu hin jiru abbaan waan fedhe haa hojjetu wanta oromoof oromummaa ibsu qofa haa hojjetu wanti nuti irraa feenu jechuudha kana ta'uu qaba oromoo wannuma argine irratti walitti duuluun tuni oromoo duubatti hambisaa jirti malee eessallee geessaa hin jirtu eessallee nun geessitu fuuldurallee jechuudha. Waanuma hin taane irratti gizee hunda yoo asuma asitti walitti duullee ashandaa baafanne nutiin kun eessa jirra eessa geenna diina ofirratti nutti duulaa jiru silaa waliigallee ofirraa itti duullamoo kaleessa kan biraa har'a kan biraa kanuma ashandama bannee asumarraa iyyena ushuu yaade sooshaal miidiyaan kun bar silaa itti fayyadamanii uummata ni fayyadaman sagalee ta'a bar nuti ammoo asuma asitti ati jimma ati arsii ati akkasii profaayilii kiyya fidii achi ganna galabbaxii onsi wanna deebisee shuu yaana yaa oromoo gizee hundaa kanumaa yoo walirratti duulaa baane waggaa 150 dur darbite kan jedhamu sanirra kan ganaa dhufaa jiru gabrummaan ganaa dhufaa jirtu tan durii san harka 2-3 caalti garuu namni keenya ammoo silaa qaroomaa itti bahaa itti deema jennaan immoo beekaa ofirraa qabaa diinaa fi firallee adda beekaa ofirraa qabaa deema jennaan ofiyyuu asitti ol keessa naqamnee harka ol keessa naqnee diina oliif ta'aa deemaa jirra jechuudha. Asirratti akka yaada kiyyaatitti yaadni kiyya kana ta'uun qabu isiniin jechuu barbaadetti akkaan wallaalummaa kiyyaatti yaada yeroo baay'ee gaafii natti ta'udha. Namni diyuuti irratti godhee yeroo inni sirbuu ati akkasii ati akkas qabdaati sheeka fakkaattaa ati madireeshoo fakkaattaa abbaan waan barbaade haa hojjetu dirqamaan ati qabsaataa jechuun namaan ati dirqiidhaan qabsaadhaati qabsaataa jechuun no never waan hin fakkaanne waan isin ta'amneedha jechuudha. Fedhii abbaa ofii namni akka barbaadetti ibsachaa dalaguu murteessuu ol baasuu ni danda'a jechuudha fedha ofii kana dandeettii ofii kana barbaadu. Ati kaleessa sheeka har'a muuziqanyaa taate dirqama sheekummaa kaleessaatti deebii jechuun nothing waan hin taamnes waan ta'ullee hin danda'amnellee fedha ofii nama haa hordofu nama fedha ofii haa bahatu namarratti dirqama hin kaayinaa isiniin jechuu barbaadeeti. Galatoomaa turtii gaarii. Murtii sun saleeman eeko ansi malee ormaa fiddoon qabdu baroon eeko kanaaf ansi sassadda sinar aadaa kootu dhuunfaa koo ta'e.